Nufulcha. Faatee waan isii dhagaye. Kadhageette nagaan si oolchi. Dolodho yaa ambaa gabbis. Bara sii nageesse. Nagaya sii dheeresse. Afaan kee tokko godhi. Biyya nagayaa taasisi. Hagana badhaadhe. Nufulcha. Faatee waan isii dhagaye. Dibbi sii dhagaye. Dibaayyuun sii dhagaye. Dhagayi sii nagaye. Gadabi si galchi. Gama mirgaa si qabi. Dolodho yaa Oromoo gabbis. Jinfuu tuuli. Tulam Oromoo gabbis. Yaa Rabbi afaan keenya tokko godhi. Aadaa keetiin si bulchi. Afaan keetiin si bulchi. Biyya tante biyya nagaa godhi. Waraanni ni shafeetti. Fardi dareetti. Sunaga toltuuti. Faatee waan dhagaye. Dhagaye. Gadabi galchi. Galchi. Gadaa hulluusis. Eellee Quubsi. Quufan bad deebis. Oromoo biifaa taasis. Biiftuu ganamaa taasis. Biyya quufaa taasis. Biyya roobaa taasis. Biyya nageenyaa taasis. Oromoo nuutis. Itoophiyaa nuutis. Afrikaa nuutis. Biyya teenya daangaaf daangaa nagaa taasis. Nagaa Rabbi nu ijaar. Horaa bulaa. Ganda sabana magala shashe mana hagabate ganda sabana magala shashe ate mana hagabate sinke bareda magala shashe mana hagabate sanya sabantu magala shashe ate mana hagabate ganja sabana magala shashe Maqaa Shaashamanne dura shaashoo amboo nama jedhamtu amma iddoo amma jiru kana buleera. Shaashoo saniin ibsamaa turte. Booda ammoo shaasheeta jedhamtu tun illee jala haruufaa kanatti farsoo waan agadatti arabaafatti. Namni isii biraa farsoo dhuga. Shaashee biraa dhufaarra jedha haasaa. Asiin shaashee asumaan maqaan moggaafattee shaasheeta jedhamtu saniin teessoo nama hundaa namni irraa waa nyaata irraa waa dhuga. Gara isii moggaafamtee isii waamamaa turte. Dura shaashee tanaan dura iddoo achi afaan lagaa naannoo amma araada jedhanii afaan ammaatiin waaman sani isii san ammoo haruufaa jedhanii maqaa addaatti moggaasanii isiin ammoo haruufaan sun gabayaa namni dhufee walit daldalatee waa biraa walit biraa bahu nama muraasaan jalqabde isii haruufaa jedhanii achumatti badhatte. Magaalaan Shaashamannee seenaadhuma ishii irraa ka'uunoo barbaachise bara 1923tti magaalaa hundoofteedha. Yeroo gaafa hundooftu sana immoo magaalittiin tun teessoon ishii Aruufaa jedhamti. Aruufaa jechuun arabaafataa uummata naannoo kana jiru keessattuu uummanni Arsii hunduu dhufee hara iddootti galfatuu fi daldalaaf gara iddoo adda addaati immoo asuma keessa bulee gara iddoo biraatti karaan ittiin daldala isaa daldalachaa ture uumama ishii irraa kaasee kan turee fi akkasumatti yeroo daldalamu dubartiin takka dubartiin shaashee jedhamtu booka magaala kanatti nagaddi turte waan ta'eef namni booka sana dhuguudhaaf yeroo deemu xaaliyaaniin tokko karaa kana yeroo dhufu shaashee kan jedhu dhaga'ee kana booda moggaasni ishii Shaashamannee ta'ee kan mogga'ee fi uumama ishii irraa kaatee daldalaaf mijooftuu ta'uu ishiitii fi jiddugala kibba kanatti balbala shan magaalaa qabdu magaalaa guddoo magaalaa daldalaa ta'uu isiitii fi keessattuu immoo jireenyaaf mijattuu qilleensi ishiis mijataa kan ta'e tajaajila si'ataa uummataa kennuu keessattis uummanni jiruu isaa jiraachuu keessatti kan hin rakkanne magaalaa akkasiiti jechuudha. Ganda sabana magala shaashee. Shaashamanneen amma misoomaan guddattee jirti, babadhattee jirti, bareeddee jirti, walii galtee jirti. Hayyuu qabdi, gadaa qabdi, haadha siinqee qabdi. Shaashamanneen marii guddaa qabdi. Waliin mari'atte halkanii guyyaa walirra teettee wal beettee afaan tokkoon marii tokkoon Shaashamannee babadhisaa jirraa babadhifamtee jirti. Shaashamannee nageenyaa taate.
abbaa nageenyaa taateet keessoon isii keessoo nageenyaa taateet ta wanti takka keessan dhufu ta wanti takka keessan barar maaf yoo jenne waliigalteen ummanni waliigalteen ga'aayyuu jiraa gada jiraa kummuluunuu gorsa qabaa walitti marii qabaa yoo mari'atanii jedhan rakkoon tokkollee naman qunnamu waan ta'eef waliigalaan keessoon isii keessoo nagaa keessoo misoomaa keessoo tuttuqqii hin qabne maqaan isii ka qara bade amma nageenyaa fi misoomaan dhiqamtee gara qulqullinaa gara guddinaa babadhattee jirti amma babadhataa jirti waan ta'eef akka Addis Ababaa Finfinnee sanitti akka nu guddattu boruufillee itti deemaa jirra hawwiillee qabna jedha Shaashamannee. Ganda Shabbana magaalaa Shaashee. Shaashamanneen ibsuun nama ulfaatti. Shaashamanneen akka odeessanii fi akka keessa jiraatan adda adda. Shaashamanneen biyya daldalaati, biyya nama guddistuu, biyya nama haammattee jiraattu. Saba adda addaa akka keessa guddatee bakka guddaa ga'e kaasii bahanii raawwatanii as keessatti argatanii ka ol ba'an kara Finfinneetti ka bahan nama baay'ee. Keessattuu sabni biraa waan akkasii haammattee jiraatte Shaashamanneen. Amma hiriyoonni ittiin jirti kan waliin guddattee asii Guraagee deemtee raawwattee biyyuma ofii dhaqxee raawwattee boottee kaas deebitee jiraama. Shaashamanneen haadhateen jedhanii akka deebanii jiraas haalan gaarii. Kuni kanarra taraa kun Walaayittaa kun Guraagee kun Oromoo Shaashamannee kana keessatti hin jirtu. Martuu waan ofii daldalateetu magaalaa. Magaalaan Shaashamannee magaalaa guddoo magaalaa bareeda magaalaa namni hiyyeessillee itti dhufe daldalatee dalagatee nagaan bulee quufee nyaatee bulu magaalaa karaa shanii qabdu magaalaa halkanii guyyaa nagaan keessatti sabaaf sablammiin 27 keessatti waliin nyaatanii waliin dhuganii bulu. Magaalli Shaashamannee namoonni hubannoo isii qaban baay'een isaanii beekuu danda'u. Magaalaan Shaashamannee jechuun magaalaa sabaaf sablammoota hammattee qindoominaan waliigalteedhaan bal'inaan uummata hedduu hammattee sabaaf sablammii kanaan wal kabajuudhaan waliin jiraattuudha. Magaalaa Shaashamannee keessatti akkuma beekamu iddoo daldalaati. Daldala bal'aa magaalaa balbala shan qabdu amma gara karra jahaatti siiquu heddi. Amma immoo dabalataan gara kutaa magaalaa afurii fi aanota 12tiin hundooftee baay'ee babal'atteetiin hojii keessa kan galaa jirtudha. Waa'ee Shaashamannee wanti ani himu waa'een Shaashamannee bareeduudha. Waliigaltee uummanni illee akkasuma qaba. Wanti jibban keessa hin jiru. Shaashamannee waan badduuf keessaa hin qabdu. Gabaabsee himuu barbaade waan badduuf keessaa hin qabdu. Jireenya qabanii, jireenya mishaa qabanii, waliigaltee mishaa qabanii, wal jaalala qabanii sabaaf sablammiin gara 27 akka Shaashamannee kana keessa hammatamee jira. Waliigaltee qabanii, gammachuu qabanii, Shaashamannee nageenya achi wanti biraa akka keessa jiru hin jiru. Ganda Shabbana magaalaa Shaashee. Afaan jaha danda'a. Hadiyyifoo, Kambaatifoo, Halaabiffoo, Sidaamiffoo, Arsiffoo, Amaariffoo. Shaashamanni xumba. Shaashamanni wogareetiya. Shaashamanni nagaa. Shaashamanni keerew. Shaashamanni salaam. Hagaan. Ganda Shabbana magaalaa Shaashee. Magaalli Shaashamannee seenaan isiin qabduu fi haalli amalli isiin qabduu ummata kamiyyuu ammattuu jaalattuu simattuudha. Addaa miti kaleessuma akaakee abaabee irraa akka dhageenyetti amma akka yeroo argaa jirrutti illee sabni 27 faranjii alaa deebisee ummata biyya keessaa deebisee magaalaa kana keessatti akkuma ummata Oromoo Arsii ummata nagaan jiraatu ummata jaalalaan waliin jiraatu ummata du'aaf cidhaanillee wal cinaa wal dhaabatee wal geessuu wal gargaaru ammattuudha jaalattuudha hawwatamtuudha jenna. Magaalaa Shaashamannee kana keessatti aadaan Arsiitiif aadaan Hadiyyaa tokko. Aadaan Hadiyyaatiif aadaan Arsii tokko ta'ee afaan bichatu garagara ta'ee dhaloonni asitti dhalatee dhalootatti darbe kanuma haasa'a. Ka abbootiin keenya ammoo biyya biraatitti Hadiyyaa kililii irratti dhalatee warroonni abbootiin keenya nu uumate ammoo afaan kana osoo haasa'u afaan Hadiyyifallee haasa'a. Nu ammoo afaan jalqabaallee kaayoon keenyallee ka'umsi keenyallee kan afaan Oromoo yaa afaan Amaaraa
እና አፋን ሀዲያ ለምቤ አዳን ቶኮቻ ካዮን ቶኮቻ ኦሮሞን ከሌለ አመታዳ አደስ አመታዳ ከሌለ ጅሬን ቶኮቻ ዱቲ ቶኮቻ ጪኒለ ቶኮቻ አደምሲ ባገልት ከነለ ቶኮቻ ከናፍ ተከረኮ ወልኬሳ ህንቀም ወሊን ጅራኔ ወሊን ባኔ ወሊን ጉደኔ ወሊን ኛኔ ዱኔ ካዮ ኡፊ ቀምኑ ወሊን ሶቾኔ ሀዳን ባኔር ረኮን ተከንጅር አኩማ ብያትት ረኮ አፋን ውሮታ ረኮ ኡሙፍ ዮታን አደምሰ ኡሙፍ አደምሰ ብራ ሆሩፍ ከለቲ አዳዳ ኡሙፍ ውሮታ ደምቱ መጋላ ሻሸመኔ መቃበለ ሱዳፍ ሰባፍ ሰብለሚንለ አከና ወስትለ አከና ኦሮሞን ዋና አከና ወጀተ የዳ ሴና ኦሮሞቲፍ ሴና መተብራለ ትቁፍ ያለ ከናፍ ኩኑ ኬስ አሞንጅሩ ሃጋ ኡሙሪ ኪየት በር ጃተሚ ሰገል ራጀል ቀቤ አጋ ኡሙሪ ኪየረት አናጋ ረጅሩረት ተከረኮን ቀቡ ተካ ያደ ባዳን ቀቡ ተቀሞ ሃሳ ባዳለ ወልኬስ ቀምኔ ወልፈንፈኔ ለምበን አቴቴ ናጌ ናላብሳ ናጌ ኒቆርሳ ሜወሊ ኦብሳ ናጌ ናላብሳ ሻሸመኔን ተይን ተነጋያ ተሰባብ ሰበለሚ አመት ተውልጃለት ገበያ ነጋያ ተነጋዳቴ ገልቱ ነመ ረከታ ነመ ዲበማ ነመ ቤለያ ጃለት ሻሸመኔን ተይን ሻሸመኔን ተይን ኡመኒ ከራን ሸኒ ከበይ ኩን ከራ ነጋያ ከራ ጃላላ ከራ ወልጃለተን ኦሮሞን ኬነ ባዳ ወለመታ ቢሳ yoo jedhani aanan namaa kenna midhaa yoo jedhani marqa namaa kenna marqa dhiisiiti micciirraanuuf inni nuun dhabamu wanti oromoo keessaa oromoon jiidha oromoon nama jaalata oromoon nama ammata oromoon nama guddifata ka guddifate sani midhaaseef ilma ofiitii ol ilaala finna ofiitii ol ilaala ka wallaalee hin gorsa ka balleesse illee hin dhonsu oromoon kenna kana qaba jaalala qabna waan shaashamanneen teennaa rakkoon qabdu diqqoo isii qara akka tokko jaljal jedheera amma midhaagee bareedee nutti tolee haga mootummaan keenya kun abiyyi dhaabatee nu dhaabsisee haa dhaabatu inni ammallee ilmaan haa dhaabatu sodaa wayiitu hin jiru shaashamanneen nagaya uteela fedhan seenanii bulan tokkottiin isii tawaajalaa badden jirtu ofumaa biyya biraatii balleesseetiin ambagaaluuf deema malee badaan rabbi nurraa haa qabu waan ina gaya nu haa oolchu malee wanti takkattiin shakkiin hin jiru shaashamanne. Magaalaa tana oduu magaalaa bareedduu magaalaa jaalalaa magaalaa amantaa qabdu magaalaa jaalala qabdu guddoo akkana taatee haa caaluutiin yommuu sa'aatii sanii nu jalaa gubatteeti. Magaalaan tun hin deebitu magaalaan taatu magaalaa ammaan boodan fayyaddu jedhame sabni sabaaf sablammiin biroollee nurraa baqataa magaalaan tun badde jedhamtee turte. Magaalaa badde abdii irraa kutanii biraa galan tana itti deebinee magaalaa tana magaalaa misoomaa magaalaa jaalalaa magaalaa takalee caalaa jaalalli keessa jiraatu magaalaa takalee caalaa misoomni addaa wanni nyaatanii dhugan wanni ilaalan hundi gamoo bareeddan karaa bareeda jiruu bareeda jaalala bareeda horannee magaalaa guddoo akkanaa keessatti nagaan bulaa jirra. Amma shaashamanneen tahawwan taateetti tahalchan taateetti shaashamanneen hawatamtu shaashamanneen jaalatamtu shaashamanneen itti jaaraaran ammallee oo taate shaashamanneen halkanii guyyaa sa'aatii 24 keessa deemnee keessa baanee yoo gallu shakkiin hin jiru shakkiin qabnu biyya nagayaati biyya jaalalaati biyya sabaaf sablammummaa itti wal ga'ee itti waliin jibbinee itti wal jaalatu itti bobaa jalee wal qabatu ammallee nageenya kana ittuma fufnaa nageenya kana ammallee guddifannaa shaashamanneen ganaa warra alaa sanuu warri alaatu ganaa halchee nu gala. Shaashamanneen nagaya shaashamanneen sirna gadaatiin bulti sirni gadaa kun nagaya nagaa ammatee deema nageenya qabatee deema. Inni immoo warroonni maqaa shaashamannee balleessaa deemu akka keessa baaniin hin jiru jedhamu kun olola sobaati.
kanaaf Shaashamannee yoomiyyuu hin bitamtullee hin jilbiiffattullee iyya nagaati nagaa qabdi kallattii shananiin ka daldalatullee karaa nagaatiin ka nagadatullee karaa nagaatiin kana irratti akkanatti hojjetaa jirata ummanni magaalaa Shaashamannee magaalaa bareedduu magaalaa hawwattuu sabaaf sablammii 27 ol qabdi kun as keessatti jaalalaan wal hammatee aadaa walii baratee amantaa waliitiin waliin tuqu waliin qeequ karaa nagaatiin waliin jirata haga ammaa waliin jirra jechuudha. Atete tabo atete tabo milko abo atete abate ganda sabana magala shashe Magaalaan bishaan gurraachaa magaalaa bareedduudha magaalaa qilleensa mishaa qabdu dur irraa jalqabdee haga ammaa zabana magaalaan adda addaa baddellee magaalaa bifa mishaan haala nageenyaatiin tokkoffaa taatee mul'atteettu magaalaa jaarsa abbaa gadaa qabdu giseen balaan bu'ellee jaarsummaan keessa deemee balaasa ittisee akka naannoonni marti bade gisee sanillee magaalaa nagaan baateettu nagaan beekamti magaalaa guddattu fiigicharra jirti jennee ilaalla. Magaalaan bishaan gurraachaa magaalaa gaariidha. Magaalaa yeroo ammatti guddina hatattamaarra jirtu. Magaalaa investimentiin hedduun isaanii ishee awwaaru jechuudha. Magaalaa akka Oromiyaatti illee mootummaa naannoo Oromiyaa illee instituushinii guddaa fi abbootii qabeenya guddaa asitti hirisuudhaaf yaalaaru magaalaan tun magaalaa guddoo Oromiyaa keessaa isa tokko fayyadamee akka qabatamutti itti hojjetamaa jiru jechuudha. Dachiin isii dachii magariisaa dachii bal'oo qabdi naannoo hara habaas jedhamu hara guddaa daangessiti. Ammas uummata kibbaa naannoo haasaa kana daangessiti. Kanaaf dachii babal'oo qabdi. Saayitii isiillee saayitii gaariidha. Master pilaanii isiillee master pilaanii gaariidhaan dalagamee jechuudha. Akka magaalota biraa magaalaa ganaa master pilaanii isii sirreessuudhaaf daandii gaarii babbaasuudhaaf mana diiganii miti uumama isiitiin magaalaa michuudha jechuudha. Kutaan magaalaa bishaan gurraachaa magaalota Oromiyaa keessa jiran keessattuu immoo yeroo dhiyoo kana gara magaalaa Rijoo Poolisii Shaashamanneetti akka qaama tokkotti amma walitti makamaniin asitti magaalaan kun magaalaan Oromiyaan qabdu keessaa magaalaa istiraatejik pilaaniin sirrii ta'e kan qabduu fi uummata gara 29,000 olitti kan tilmaamuuf keessaa qabdi. Magaalaan kun akkuma argitan yeroo dhiyoo hundaa'uudhaan wal qabate pilaanii kana lafa qabsiifne uummata irratti qubachiisuu keessatti waldaaleen mana jireenyaa kan jiran hedduun isaanii amma lafa qabatanii kan argitan kana kanaan alattis abbootii qabeenyaa garagaraa bifa garagaraatiin magaala kana keessatti kan affeerre misooma warshaa daakuu misooma warshaa pilaastikii horsiisa loonii bifa ammayyaatiin horsiisa lukkuu fi industiriiwwan garagaraa kan sibiilaa dabalatee magaala kana keessatti hojii hojjechaa jira. Kanaan alattis hojii investimentii babal'aa gara fuulduraatti hojjetamaa jiru akkuma jirutti ta'e ammattis kan hojii jalqaban gosoota investimentii 13 sanaaf ol ta'an hojii isaanii warshaaleen gurguddoon hojii jalqabaniiru. Akkuma amma argitan magaalaan kun lafa bal'aa kan qabdu amma boodatti misoomuu kan danda'u fi uummata Oromoo hedduu isaa qubachiisuu kan danda'u ta'uu isaati kan asirraa hubannu. Gaafa dhuftu bara 1996 gara riifoormiitti dhufte yeroo sana keessatti gandoota 10 qabdi turte duwwaa tokkorraa kaastee amma duwwaa 10tti gandoota qabdi turte riifoormiitti bara 1996 erga dhuftee booda sochii gugurdaa akka magaala kanaatti geggeessaa turteetti investimentiin yeroo sana keessatti baay'een turre gamoon yeroo sana ture gamoo lama qofa ture jechuudha magaala kana keessatti saree darras gamoo jedhamu tokkoo fi gamoo tokko qofatu ture. Yeroo ammaatti akkuma argitan guddinni ishii yeroodhaa gara yerootti akkaataan ittiin dabalaa dhufe baay'ee guddaadha. Investimentiin gugurdoon magaalaa kana keessatti kennamanii jiru. Hospitaalonni gugurdoon mootummaa hospitaala lamatu magaalaa kana keessa jira.
hospitaalli dhuunfaa hospitaala afurtu jira. Kana ala immoo kiliinikoonni gugurdoon magaalaa kana keessa jiran baay'ee jechuun hin danda'amu. Keessattuu immoo manneen barnootaa hedduun magaalaa kana keessatti namni karaa salphaa ta'een barachuu akka danda'u. Manneen barnoota dhuunfaas kan mootummaas karaa gaarii ta'een kan jiru ta'uu isaatii fi infraastiraakcharii magaalaa kanaas gaafa kaasnee ilaallu bu'uurri misoomaa yeroodhaa gara yerootti guddachaa akka dhufe fedhiin namaas faanaa dabalaa akka dhufe ilaaluun danda'ama. Egaa yeroo sanatti gaafa riifoormiitti seennu gandoonni sana yoo ta'anillee har'a magaalaan keenya magaalota naannoo Oromiyaa jiran keessaa sadarkaa riijootti magaalaa guddatte. Sadarkaa riijootti magaalaa guddatte magaalaa Adaamaa, magaalaa Bishooftuu fi magaalaa Shaashamannee istaandardii biyyootuma guddatan keessa illee jiru. Magaalaan takka gaafa guddattu istaatisiisii sadarkaa naannoorraa sadarkaa tokko gadi buute of dandeettee akka mijooftuuf magaalaa qorannoon geggeeffame hundoofte keessaa magaalaan keenya magaalaa tokkodha. Kanaaf gaafa sadarkaa kanatti hundooftu immoo magaalaan keenya tokkoffaa kutaa magaalaa 4 uf jalaa kan qabduu fi aanaalee 12 gandoota 42 of keessaa qabduu fi qorannoon kun immoo gaafa geggeeffamu tokkoffaa magaalaan tokko maal guuttachuu qaba waan jedhu kana of keessatti akka hammatu kan taasifame ta'uu isaati jechuudha. Keessattuu turizimii wajjiniin madda galii guddaa argachuu akka dandeenyu bishaan gurraachaa wajjin walitti makamtee gaafa dhuftu qabeenya naannoo sana jiruu fi qabeenyaan as jiru humni namaa as jiru humni namaa as jiru walitti yoo dhufe daftee misoomuu dandeettu waan jedhu kanaan ilaalamee qorannoon kun kan taasifame fi asii hamma buufata xiyyaaraatti hanga algiirimaatti magaalaa Shaashamannee jala kan jirtuu fi asiin immoo Nageelleedhaas kan jirtu magaalaa kana gara iskooppiin isaas baay'ee bal'aadha. Baay'een uummataas gara 400 ol akkaataan ittiin hammatee jira. Kana wajjin wal bira qabdee yeroo ilaaltu fedhiin hawaasaa gara malee dabaluu akka danda'u sirriitti ilaaluu hin danda'ama jechuudha. Fedhii hawaasaa kana immoo halkan tokkotti guyyaa tokkotti guutuun hin danda'amu. Dhawaataan guutamaan dhufuu danda'udha. Haa ta'uutii garuu hamma danda'ametti fedhii hawaasaa kana guutuudhaaf hawaasa wajjin mariin bal'aan godhamaatii jira. Sana qofa odoo hin ta'in magaalaan kun gaafa gara ijootti dhuftu seera wayiitiin hidhamuu danda'u irra jiraata. Kanaaf mootummaan qorannoo tokko geggeessaa jira. Structural planning magaalichaa hojjetamuu akka qabu kallattiin kaa'amee instituutiin pilaanii fi magaalota Oromiyaa feezii tokkoffaa ilaalee akkaataan itti nu dhiyeessi jira. Gandoota qonnaan bulaa baay'eetu gara magaalaatti dabalamee jira. Uumama isaatiin gandi gara magaalaatti dabalame gaafa jedhamu akka waan magaalli sun lafa sana qonnaan bulaa irraa fudhateetti godhamee olollee adda addaa kan uummata keenya irratti taa'ullee jira. Inni kun seeranii argachuu danda'u irra jiraata waan ta'eef magaaluma keessa ta'ee infraastiraakchariin guutuun kennamee fi daandiin jiraatee, ibsaan jiraatee, bishaan jiraatee maaster pilaanii istiraakchiraal pilaanii sanarratti garuu qonna jedhamee achirratti taa'ee qonnaan bulaan keenya sun qonna isaa qotachaa qonna magaalaa misoomsaa jiruun isaa uummata magaalichaa wajjin otoo lafti harkaan saameen akka jiraachuu danda'ullee saamama lafaallee hir'isuudhaaf. Gizee Haacaaluu Hundeessaa irraa jalqabee hadha ammoo guddinni isa lama ta'e malee isaa gad hin taane. Haga wannoonni adda addaa dhalatee irraa jalqabee sanii ol amma guddinni magaalaa Shaashamannee ol. Waggaa 50 birbadaa'ee waan jiruuf magaalaan Shaashamannee hin deebi'ullee hin qajeelullee takka hin sirraa'ullee yoom qajeelee yooma magaalaan tun magaalaa taate jedhamte osoo eeggamtu waggaa tokko keessa jijjiirama addaa mul'ifte. Magaalaan Shaashamannee magaalaa guddoo, magaalaa bareeda, magaalaa namni hiyyeessillee itti dhufe daldalatee dalagatee nagaan bulee quufee nyaatee bulu magaalaa karaa 5 qabdu magaalaa halkan guyyaa nagaan keessatti sabaaf sablammiin 27 keessatti waliin nyaatanii waliin dhuganii bulu magaalaa tana magaalaa misoomaa magaalaa jaalalaa magaalaa takalee caalaa jaalalli keessa jiraatu magaalaa takalee caalaa misoomni addaa wanni ilaalan hundi gamoo bareedan karaa bareeda jiruu bareeda jaalala bareeda horannee magaalaa guddoo akkanaa keessatti nagaan bulaa jirra. Magaalaa Shaashamannee jechuun magaalaa guddina dinagdeetiin akka biyyaatittis ariifachiisaa irra jirtudha. Misooma gara garaatis yoo ilaalle hojiileen adda addaa kan magaalaa keessatti hojjetamaa jiranii fi fakkeenyaaf daandiin keessaas hanga tokko haalli itti hojjetamaa jiru jira. Hojiileen ijaarsa piroojeektotaa kan akka buufata konkolaataas haala gaariidhaan kan hojjetamee fi yeroo ammaatis naannuma buufata konkolaataa kanatti marfannis bifa gaarii ta'een hojii eegalee kan hojjechaa jirudha. Hagam malaalaa jiru. Yoo ilaalle jijjiirama irra jirti jechuu hin dandeenya. Haa ta'uti garuu wantoonni fooyya'uu qaban hedduutu jiru. Wanni gaariin nagaan rabnee nagaan bulla wanni takka kan jirtu Shaashamannee keessa. Xiyyiitiin takka hin tokkaatu.
haga warra hidhataatiin baatu haga poolisaan baatu nagaa gaarii qabna nu wama takka dhageenyee hin beeknu nu arginee hin beeknu shaashamannee nagaa wam tokko hin qabdu ka fedhe itti nagadatee walaayita jira guraageen jira amaarri jira kambaanni jira beerasabiin kun martuu daldalatee olee gala martuu beerasabii hedduu baattee jirti namni lafarra wal dhabe nam daldala wal dhabe tokko isaa hin jiru nagaa kanaafuu rabbi nagaa kana nagaa nu haa godhu warri duubaan tuttuqullee yoo jiraatee teenye sunillee nagaa idduma ofii haa jiraatu innaa shaashamannee maqaan balleessinaa bara 2012 akkas yeroo Haacaaluun raawwatame innis ergama biraatiin kan raawwatame malee dhugama ummata magaalaa Shaashamannee keessaa kan burqee uummanni magaalaa Shaashamannee burqisuun wanti raawwatame sun waan dogongoraati. Sun immoo akkas ta'ellee deebee magaalaan kun immoo deebitee bakka ofiisan kan duraatu caalaa misoomteerti. Amma haala gaariidhaan sochii keessa galtee jirti. Sochii gaariis qabna. Halkaniif guyyaa nageenyummaa isii tiksuu keessatti eeguu keessatti hooggansa olaanaa irraa kaasee hanga sadarkaa gadaanutti halkaniif guyyaa qaama caasaa nageenyaa kennan qindoominaan kan hojjetamaa jirudha. Shaashamanneen qabu sodaa tokko malee nagaan sabaaf sablammii waliin nagahumaan bulaa jirra. Nu akka abbootiin gadaa godina Arsii lixaa magaalaa Shaashamannee keessattuu dhaddacha guutaa irra jirru hundi keenya Shaashamannee keessatti sabaaf sablamni gosa qabu. Gosa isaaniiti abbaa goone sirna kalee isaan hin beekne barsiifnee jechuudha. Abbaa godhatanii nama tokko bakka bu'afatanii namoota isaan bakka bu'uusan san abbaa goone yoo namni lamaan illee waa galanii rakkoo wayii dhalate isaan illee abbaa qabaniin waliin akka haasan akkuma qixxee keenya ta'anii sirna keenya fudhatanii gaafa gadabaa dhaabatanii gaafa jilba biraa illee gaaddisa ta'anii nu waliin akka murtii keenya nu waliin akka dubbii fi fixatan waan isaanii gale akka nutti himatan nullee waan namni isaanii galche itti himnee kana fixadha akka jennuun goone walii galteedhaan sirna gadaatiin hoogganamanii bulaa jiru. Namoonni fayyaa hin qabne nama fayyaa hin qabu jedhanii namoonni gammachuu hin qabne nama gammachuu hin qabu jedhanii Shaashamanneetti sodaanuu hin jiru. Namni waan kana jedhu nama kan hubannoo itti dhiyaatee hin qabaanne ta'a yookiin nama jibbansa namarraa qabu ta'a malee magaalaan Shaashamannee sa'aatii 24 sabni kamuu namni kamuu halkanii guyyaa magaalattii nagaan baanii galanii nagaa itti hirmaatanii hojjetanii jiraatanii malee nagaa sodaa qabduu miti. Kuni nama itti dhiyaatee agarreef jecha yookaan namoonni jibbansa dabarsanii malee uummanni Itoophiyaa qofaa miti uummanni saba alaatuun sabni alaatuu dhufee kan jiru sa'aatii 24 nagaa uummata bahee galu magaalatti nagaan keessa bahanii galan malee sodaan takka kan jirre kana dabarsina. Shaashamanneen guddina ariifataa irra jirti. Waggaa 4 dura iddoo erga Haacaaluun barbadooftee turte. Ergaa sanii deebitee immoo ariifannaadhaan guddataa jirti magaalaan. Yeroo baay'eedhaaf magaalaa hin deebinee magaalaa hin taatu jedhamee haasamaa ture. Mootummaanis jiraataan magaalaa Shaashamannee hojjetee waliin ta'ee ilaaf ilaameedhaan wal dhagaanii hojjetaniiti magaalaan baay'ee jijjiiramteetti haala saniin jirti. Gurmaa'insa abbootii gadaa kanaan hiikuu waan irra jiraatuuf rakkoo uumame san manneen marii amantaa waliigala akka naannoo federaalaatti jiranii fi abbootiin gadaa guutaa hunda isaa dhufanii rakkoo jira kan uummata rakkoon isa qunnameellee uummata rakkoon yeroo sana keessatti isaan qunnameellee teenyee araaraan akka xumuramuu fi manninni yeroo sana isaan jalaa miidhameellee irra deebi'amee akka ijaaramu
uummanni hirmaannaa isaa godhe akka deemee akka ijaaramu taasifamee jira. Uummata sanii wajjininis araarri guddaan bu'eeti jira. Manni yeroo sana gubate immoo kan sana caaluun irra deebi'ee magaalittiin akka bareeddutti hojii guddaa akka hojjetame kan ta'ee fi kun immoo koomitimentii hooggansa bira jiru. Lafti kun armaan dura lafa balfa itti gatamu ture. Dhagaa irraa yaa'eet lafa dhagaa ture. Balfamu itti gatamaa ture. Amma ammoo misooma irratti haga hojjetanii jedhan amma namni baay'een sammuun isaanii asitti dhufee gammadaati asii deemaa jira. Haga misoomsaniitiin jedhan. Asiin ispaaltii gamallee hin ba'a. Ispaaltii gamatti illee kana caalatti toleera garuu. Kana olitti toleera. Kanas ammallee akkasuma tolchuu fi yaadaa jira. Akka walii galatti Shaashamanneen baay'ee nama gammachiisaa jirti. Baay'ee tokko. Bareeddinaan keessas tolchaa jiranii iddoo akkuma amma jenne kana iddoo bashannana bakka qara badaa ture gara nama hawwachiisutti deebisanii jiran. Kanaaf baay'ee bareedaadha. Akkanumaan itti nuuf fuufee jedha. Mazanaanyaadha sammuu firiif godhuudhaaf dhufeera. Naannoon kun dura lafa gooddaa lafa badaa wayii ture. Irraa deebanii akkana misoomsanii akka bareedeera. Iddoo amma jirru kun silaa iddoo daawwannaaf illee iddoo tolu. Iddoo akka silaa turizimiitti illee aadaaf turizimiitti illee godina Arsii lixaa magaalaan Shaashamannee qabdu keessaa silaa iddoo isa tokko ture. Nuti ammoo barattoota iddoo kanatti qo'annaaf illee nuu mijaa jenneet iddoo kana kan dhufneef jechuudha. Keessa teenyee illee hin dubbifna. Yeroo dubbifnee dadhabnetti illee xiqqoo sammuun keenya bakka nu bashannanaa as keessa sosochooneetti bakka itti bashannannaa qilleensi gaariin illee hin jira. Bishaanis kun akkuma argitan kana bishaanis hin jira jechuudha. Duraan naannoon kun dhagaa ture bakka wantu irra hin jiranii biqiltuun tokkollee kan irra hin dhaabannee fi dhagaadha jechuudha. Magaala kana keessatti tokkoffaa wanti jijjiiramaa dhufaaru iddoon qara kun balfaan itti haramaa tureera. Balfi magaalaa kanaallee iddoo tokkotti kan gatamaaru yeroo ammaatti. Kun ammoo duraan iddoo balfaa kan turee fi amma yeroo ammaan kanaa jijjiirama adeemsa keessa dhufeenii namni illee haala teekinooloojii waliin deemuudhaan biqiltuun garaagaraa irratti dhaabateeti sammuu namaa kan hawwatuu fi kan namatti tolu ta'uu isaa bakka nu argisiisa jechuu yeroo ammaan tanaatitti. Akka waliigalaatitti iddoon kun iddoo kuusaa hamaa itti gatan ture kana dura. Sanirraa deebisanii iddoo magariisa magaalummaatitti jijjiiruun waan guddaa tajaajila ikoloojii illee fi bareeduma magaalaatiifis waan qabudha. Dabalataan immoo tajaajila bashannana iddoo dargaggootaa fi ijoollee taasisuun immoo dargaggootaa fi ijoolleen bakka malee ooltu garan akka dhufanii iddoo tajaajila kanarraa waan araara adda addaatirraa bilisa ta'e asitti akka argatan tapha adda addaa akka argatan iddoo dubbisaa akka ta'u maatiilleen dhufee akka wajjin bashannanu kan taasisudha. Kanaaf immoo mootummaafis tahee waldaa kanaafis galii dabalataa taha. Tajaajila iddoon magariisummaa kennuu qabullee guutuu isaa waan kennuu fi mootummaafis waldaa kanaafis bu'aa guddaa qaba. Iddoon kun mootummaan bulchiinsa magaalaa Shaashimannee jechaadha. Bulchiinsi magaalaa Shaashimannee yeroo jalqabaatiif akka biyyaatti fakkeenya gaariidhaan mallaqa guddaa baasee paarkii kana hojjeteera jechaadha. Osoo magaalaan kamuun hojjetamne paarkii kana hojjeteera jechaadha. Mallaqa hangana jedhametu itti bahee bulchiinsi magaalaa hojjeteera. Bakki kun bakka oolmaa dargaggootaati, bakka bashannanaati, bakka waa itti dubbisanii, bakka waa itti taphatanii, bakka cidha itti geggeessanii, bakka cidha walgahii adda addaa, jaarsummaa adda addaa bakka itti geggeessan jechaadha. Lagarra jira. Akka argitan kanatti magariisa'eera. Bakki kun dura osoo bulchiinsi magaalaa hojjenne bakka balfaati, bakka namni itti dhiyaanne bulchiinsi magaalaadhaa waan kana mallaqa hedduu godhee itti baase. Erga itti baasee waldaalee himaataa adda addaa irra gurmeessee itti kennee ture jechaadha. Waldaaleen himaataa irra gurmaa'an sunniini gaheen guddaan isaan taphatan wanti kun misoomee kunuunfamee sadarkaa kan akka ga'u godhataniiran. Amma immoo gara jijjiiraa jiran nuti bakka daa'imman itti taphattu meeshaalee daa'imman itti taphatan galchaarraa kan namni gurguddaa ka ispoortii galchaa jirra. Kanaaf kana booda bakki kun maal ta'a galma gaa'ilaa ijaareera bulchiinsi magaalaadhaa wanti iddoo bahaa harkifatee tokko illee jiraate ijaarameera. Kanaaf bakka cidhaa bakka dubbisa ijoollee bakka laayibirarii bakka daa'imman itti taphattu kan biraallee jira bakka gogeettiin jira daakkaan jira
galmi gandaan daankaa jira gandaan daankaa sun kabade tolchine irraa bakki kubbaan itti taphatan jira kubbaa saaphanaa ta'ee baaskeettii ta'ee kan adda addaa akka taphatan jira jechaadha kun hundi guutamaadha jechaadha kanaafuu kun yeroo gabaabaa keessatti tajaajila kan hunda ni kenna bakka bashannanaa magaalaa galma dura yaadame san kaayyoo dura yaadame san caalmatti vaaliyoo aad yookiin immoo waan biraa irra daballeera jechaadha waan kaloo kana keessa dura hin jirre amma itti daballee fuuldura deemaara jechaadha tokko kana inni lammaffaan immoo hojii adda addaa carraa hojii qulqullina magaalaa baay'ee murteessaadha. Magaalaan qulqullina hin qabne akka nama fuula odoo hin dhiqatiin mana isaatii ba'ee jechuudha. Kanaaf dhimma qulqullinaa dhimma ajandaa olaanaa goonee hojjechaatii jiran. Qulqullina gaafa kaaftu tokkoffaa dhimma qulqullina balfa kaasuu qofa osoo hin ta'in magariisuunillee naannoo jijjiiruun hawwataa gochuu wajjin hojii guddaa hojjechuun dura jiraata waan ta'eef naannolee keenya magaalaa qarqara kan jiran naannoo bafar zoon jennu girinerii keenya hojii guddaa hojjechaatii jirra siitii paarkii hojii guddaa hojjechaatii jirra kana qofa odoo hin ta'in hawaasa wajjin wal bira fiddee kaastu akka xiqqinsi qabatu ta'a jechuudha. Keessattuu dhimma kana sadarkaa mootummaa qofatti jijjiiruu waan hin dandeenyeef maal hojjechuun dura jiraata waan jedhu addaan baasnee deemaa jirraa jiru. Tokkoffaa balfi mataa isaatiin qabeenya inni hojjechaa jiran. Balfi mataa isaatiin qabeenya maallaqa karaa jedhu kanaatiin dargaggoota hojii dhabeeyyii keenya ijaarree tokkoffaa mana manatti dargaggeessi deemanii mana manarraa balfa kaasuu akka danda'an bakka tokkotti immoo daamp godhanii yookaan immoo akka magaalaatti jala kaasuudhaan itti deemuudhaaf hojii kana milkeessuudhaaf tiraansfar saayitiin guddaan tokko jiraachuu akka irra jiraatu akka magaala keenyaatti qorannee keessattuu laandifiiliin qarshii miliyoona 207 sadarkaa UIDP federaalaatti hojjetamaa jiru yeroo ammaatti gara parsantii 75 ol irra dhaqqabeeti jira isa hojjechaa jirra gaafa dhufu riisaayikil fi riiyuuz ta'ee hojjechuu akka danda'u asii fuunee achi finne gara orgaaniik mateeriyaalitti jijjiiramee xaa'oo uumamaa achumatti oomishamee qonnaan bulaan naannoo sana jiru itti fayyadamuu akka danda'uu fi girinerii keenyaaf itti fayyadamuu akka dandeenyuuf hojjechaa waan jirruu fi hojii kana milkeessuudhaaf immoo jalqaba kan gochaati jiru ani gara iddoo kanaatti gaafa dhufu jalqaba wanni godhe abbootii amantaa musliimaa ayyaana iidaa gaafa xumuratanii galateeffannaa sanaatiif ol ga'anii turan waan ta'eef namni islaamummaan mataa isaatiin qulqullummaadha. Tokkoffaa namni oduun harka hin dhiqatin salaata isaan salaatu. Kanaafuu qulqullinni illee kana wajjin wal qabata waan ta'eef imaamni masgiidaa kamiyyuu jalqaba waaziin inni gaafa jum'aanaa godhuu qabdan naannoo keessan qulqulleeffadhaa. Qe'ee keessanirra hanga meetira 20tti tajaajila mootummaatiif kan oolu yoo ta'e immoo hanga meetira 50tti naannoo keessanaa qulqulleeffannu ergaa jedhu akkanaa dabarsan isaa wajjin mari'anne jechuudha. Deemnee ከተማ ሃይማኖት ተቋማት ህብረት ከንጀድ ወጅን ኮምፓሽኒ ወጅን መሪ በጣ ገገስኔ ሌንጂስ ወራ ጎጢ ወራ ጋሪሳ ወጅን ከነ የሮ አማት ቁልቁልን ከነ ቶርቤቲ ጉያ ጁማ ድሌፈቴ ነምን ቁልቁልን ሳ የገቻቲ ጅራ ሆጀቻቲ ጅራ ቁልቁልን ከአዋሰ በጣ ጎቹ ሆጀቻ ጅራ ይችላል ቂጣ ከናኒ ሞ ነምን ናኖ ሳጋፈን ቁልቁልስን ማነ ሳጋፈን ቁልቁልስን ኦላ ሳት ሞ ባልፊ ጋፈ ገተም አዳቢት ለካታት ሰይዱ ዳፍ ዴማ ጅሩ ጅራ ይችላል ግሪነሪ ከነ ካንጫላ ጭምስሬት ዴሙ ዳፍ ዴማቲ ጅራ isa immoo dargaggeessi kee dargaggoossi ofii ijaarree qofatti fayyadamoo dhuun ta'in asuma ganduma abbostoo kana keessa asiin gadi buutanii yoo ilaaltani giriinerii bal'aatu jira karaa lafa kanaan dura dhakaa ture lafa kanaan dura tajaajila kennuu hin dandeenye giriinerii bal'aa hojjennee jirra sana immoo outsource goonee dargaggootaaf kennaatii jirra jechuudha gaafa kana goonu maal goona waa lama fayyadamna jechuudha tokkoffaa namni cidhaaf namni bashannanuudhaaf dargaggeessi kenna bakka hin taane ooluudhaaf asii hawaasaa kan deeman kan asitti hambisuudhaaf hojjechuu akka nurra jiraatu wanni hojjechaa jiru jira wanni xixiqqoon siistama elektirikaa wajjin wal qabatee kanaan dura hojjetamanii bal'aansuuf sirrataatii jiru inni gaafa xumurame tajaajila promotion illee dabalatee magaalaa kanatti kennuudhaaf hojjechaa jirra bakkiiwwan hin hojjetamne illee bakkiiwwan hin qulqulloofne illee kanaan dura rakkoo dheeraman hunda sirreessinee hojjechuudhaaf hojjechaa jirra sitii paarkii tokkos barana hojjennee qulqulleessinee xumurree dargaggootaaf kennee immoo dargaggoonni akka itti fayyadaman gochuudhaaf hojjechaa waan jirruu fi keessattuu dhimmi qulqullina wajjin wal qabatu ammas dhimma sadarkaa mootummaa qofatti hiika argatan odoo hin ta'in dhimmi hawaasni magaalichaa hundi tumsuu qabu waan ta'eef hojii kiyya hojii ijoo jedhee keessattuu hooggansis ramadamaan ganda jirus jiraataanis namni kamiyyuu hojii kiyya ijoo jedhee akka hojjetamu hojii inishiyatiivii magaalaa jedhamu keessatti tokkoffaa keessatti qabanne ergama kana gadi buufnee sadarkaa gajjallaatti waan raawwachaa jirruuf qaamoleen keenya nu asii gadi buufnuuf hojii kana qorachaa ilaalaa sirreessaa kallattii kaa'aa bakka rakkoon jirutti sitti deemaa jiru jira. Oromoo badhaa Oromoo badhaa waaqasii gadhaa ateetee Oromoo badhaa Oromoo badhaa Oromoo badhaa waaqasii
jiraadha. Investoroonni asiin dura lafa guddaa fudhatee bakka adda addaatti dhakaa kana awwaalee haxira akkana haxiree ka'e akkasumaan deema gisee ammoo fudhatu hojii dhabaa guddaa hojii uumna hojii guddaa isarraa uumama jedhama. Waan sanniin ammoo qajeelchee wanti sunniin ijaaramee beekamee irratti hojjetamullee afaan lagaa haa ta'u keessa kana haa ta'u bakka guddaa dhakaan ijaaramee akkanatti ta'a. Dhataa isa wanti hordofu jira. Magaalaa kana hordofama karaa mootummaatiin hordofama namni gurguddaan akka mootummaatiin lafa fudhate kunni. Daandiin guddisee hafaa istaadiyoomiin hafaa galmi Shaashamannee fakkaatu galmi uummata kana fakkaatu hawwinee gaafannee gaafiin deebi'een jiru gaafiin galmaallee akka nu deebi'u barbaannaa daandiinis kasii fakkaatu hojjemuu barbaannaa misoomni jalqabe kun akka tifuuf barbaannaa kanas mootummaan itti yaadee nu haa deebisu jenna. Wanni fooyya'uu qabu jedhee akka jiraata tokkotti yaadu abbootiin qabeenyaa keenya magaalaa kanatti misoomsan jedhee seenan qorqoorroodhaan dallanii deemaa waan ta'eef dafanii hatattamaa magaalaa kana magaalaa michuu godhuudhaaf dafanii ijaaranii investimentiin wal qabachuu qaba waan jedhu qaba. Kun yoo sirraa'e magaalaan yeroo gabaabduu keessatti magaalaa guddoo xiyyeeffannoon itti kennamee sektara dinagdee ta'uu dandeettii yaada. Gara misoomaatiin illee wanni fooyyeffachuu qabnu ammallee nageenya keenya ka ufafoon nu jiru kana nagaa kana itti fufsiifnee fidnee irra jennee gallee rafuu hin qabnu. Nagaa kana ijaarree fidnee irraa akka amma nageenyi dhufeera Shaashamanneen nagaa Shaashamannee ijaaramteetti amma gallee deebinee mana keenya teenna ijaarree irra waan jennu hin qabnu. Ufafoollee itti fufneeti ufafoollee jabaanneeti abiyyiin jajjabeessinee abiyyi jechuun abiyyi miti abiyyi nu abiyyi nama tokkocha abiyyi nu yoo dagalee isaatiin jabaannee qabsoomne yoo yaane innillee hin jabaata innillee nurra hin jabaata innillee kaloo keenya nuu ta'a nu eegaa eeddoo keenya isa qabna eeddoo ijoollee teenya yaasee nu eessisaaru isa qabna nullee isa faana jirraa waan duuba deebinee gallee rafnu qabnu ammallee biyya teenya hin ijaarra. Magaalaa Shaashamannee keessatti wanni amma magaalaan guddifachuu qabdi jennee magaalaa nullee hooggansa magaalaa cadhibnee ganama galgala itti haasa'aa jirru tokko daandii magaalaa fakkaatu isiif ta'een jiru daandii kana ammoo sadarkaa Oromiyaati sadarkaa kennaa miti jedhu Oromiyaan illee sadarkaa isaa ta'etti laalee daandii kana Shaashamannee miidhaase Shaashamannee magaalaa bareeda magaalaa biyyi laallattu magaalaa waan addaa hundaanuu waan jaalalaan halkanii guyyaa bareeda waan taateef daandii hanqate kana iddootti nu guutanii waan jedhu qaba. Ittaan suudhaan istaadiyoomii hin qabnu istaadiyoomiin jiru magaalaan fakkaatu isallee sadarkaa Oromiyaa jechuu jira kantiiboota ennaa qaasinu kanallee yoo ka Shaashamanneen illee hojjuu kallattii gaa'ee Shaashamannee misooma akka nu hojjuu akka taasisu yoo ka ammoo Oromiyaan baajeta Oromiyaatiin ka hojjetamu hooggansi Oromiyaa Shaashamannee akka waan kana lamaaniin nu ilaalu jedha. Fakkeenyaaf daandiiwwan keessa fudhannu koobilii sadarkaa isaa kan eeggatee miti. Daandiiwwan aspaaltiidhaaf hin hojjetaman jedhamee yeroo dheeraa karoora itti qabame hanga ammaatitti daandiin 30 jedhamu naannoo magaalaa kanaa kan naanna'u hanga ammaatitti kan hojii hin eegallee fi osoo hojjetame ammoo guddina magaalaa kanaatiif daraan hin saffisa jedhamee kan eegamudha. Haa ta'uuti garuu hojii misoomaa yoo ilaallu wantoonni tokko inni fooyyee qaban jira. Akka waliigalaatti yoo ilaalle garuu haala guddina magaalattiitii fi haala daldala naannoo kanatti adeemsifamuuti wal bira qabamee yoo ilaallamu misoomni gaanka keessatti adeemsifamaa jira jechuu ni dandeenya. Ufafoodhaa fi wanni silaa haa ta'amu jennee yaannu magaalaan teenya magaalaa guddattuudha akka Oromiyaatitti istaadiyeemii gaa hin qabnu adabaabaayii gaarii hin qabnu yuunivarsiitii as keessaa hin qabnu. Kanaaf kunniin akka nu ilaallamu akka magaalaa keenyaatti jechuu barbaadeeti. Shaashamanneen akka eegamtutti hin guddanne karaan isiis illee hin guddanne ibsaan isiis illee hin guddanne nama daldalaa keessa guddataa jira malee kara biraatiin baay'ina kana wanti karaan ni baay'atu hafa. Dhimmi aspaaltii wajjin wal qabatu sadarkaa federaalaatti maallaqa guddaadhaan piroojeektii hojjetamu malee piroojeektii bajeta magaalaatiin hojjetamuu danda'u miti. Isa kana qaama dhimmi ilaallatu dhiiraa wajjinis dubbachaa jirra. Qaama dhimmi ilaallatu wajjin dubbachaa jirra. Otoo amma aspaaltiin karaa guutuu ta'een keessattuu amma magaalaa kana kan marsu daandii 30 kan jedhamutu jira. Inni kun sadarkaa humna magaalaatiin hojjetamuu kan danda'u miti. Dhiiraa wajjin illee Itoophiyaa Rood Awutoriitii wajjin waliin mari'achaa jirra. Gabaasa isaaniif dhiyeessinee jirra. OCC wajjinis mari'achaa jirra. Mootummaa naannoo Oromiyaa illee gaafachaa jirra.
hojii keenya sadarkaa keenyatti hojjechuu dandeenya. Piroojeektii yoo arganne hanga gravel road primary gravel roaditti hojjenne sana booda akkamitti aspaaltii jijjiiruu dandeenya. Dhaloonni illee boru yoo kafixuu danda'u waan uummataaf mul'achuu danda'u faayidaa qabu hojjechuun irra jiraata waan jedhu koree piroojeektii fi hooggansa keenya wajjin mari'achaa jirra. I think bara kana hojii babal'aa hojiin keessaa UIDPdhaan hojjetame bal'aatu jira. Koobilistooniiwwan baay'een hojjetamanii jiru. Daandiiwwan keessaa isaa qaban gandoota baadiyyaatti illee baay'eetu jiru. Garuu qixuma kanaan gaafa laaltu aspaaltiin baay'ee magaalaa kana keessa jiru. Rakkoon hawaasaa guddaan isa aspaaltiin hin jiru. Isa kana hojjechuudhaaf walii tumsuu gaafata. Hooggansi mootummaa naannoo Oromiyaas walii tumsuu gaafata. Istaadeemii bal'aatu magaalaa kana keessatti fedhii uummataa baay'eetu jira. Carraa kanaan immoo waggaa 15 booda Piriimiyer Liigii Itoophiyaa kilabiin bulchiinsa magaalaa Shaashamannee kan mana qopheessaa galeetii jira. Kanaaf immoo fedhiin hawaasaa baay'ee waan dabaluuf istaadeemii bal'aatu barbaachisa. Istaadeemii bal'aa kana ijaaruudhaaf maallaqa guddaa barbaachisa. Wanni calqabnee itti deemaa jirru jira. Qaamni dhimmi ilaallatu hundi yoo nu gargaaree jedhe tokkoffaa ambaasaaddoroonni biyya alaa kan magaalaa kanatti dhalatanii asitti guddatanii amma sadarkaa ambaasaaddaraatti hojjetan baay'eetu jira. Dhalattoonni Shaashamannee jaallatan baay'eetu jira. Kan biyya alaa jiran jiru. Kan immoo ollaallee magaalaa kana deeggaruu danda'u hundu teeloteenii tokko qopheessinee qooda fudhatanii nu deeggaranii istaadeemii istaandaardii isaa eeggatee fi kibba kanatti tajaajila ispoortii wajjin ummata keessattuu dargaggoota qabatee dargaggoonni iddoo malee akka oolle gochuudhaaf akka nu tumsan nutis carraaqii qabna. Piroojeektii keenya keessatti illee qabannee hojjenna waan jedhu kan itti deemaati jirra. Dhawaataan immoo qaamni barbaachisu hundi yoo nu tumse hojii kana milkeessina jennee yaadna. Ejjannoon nu bira jiru immoo kana milkeessuudhaaf hojjechaa jirra. Yoo dhufee hojjete malee ammaan tana wanta kanatu hojjetama akka carqaa carqii kana fa'aa birat faafrikaa fa'aa sibiila fa'aa waan kana oduu Shaashamannee kana keessatti hojjetan lafa bal'aa qabdi. Dacheen isii bal'oodha Shaashamanneen. Oduu namni akkasii dhufee raawwatee dubbisee mootummaa waliin olii ta'ee hojjetee Shaashamanneen tun akkasitti carraa guddaa qabaachuu dandeetti. Kanaaf Shaashamanneen wallaahi ani keessatti illee dhaladhee keessatti illee guddadhee hagaadhaa ka Shaashamannee waa takka illee argine. Namni illee akkasuma jedha. Sabni biraati illee akkasuma jedha. Haa ta'u guddinaan hin hafti guddachuun isirra jira yaada. Guddina magaalaa tokkootiif investimentiin carraa olaanaa qaba. Kanaaf magaalaa keenya keessatti amma tokkoffaa hanqina lafaattu jira. Manneen gandaa muraasa tokko magaalaatti jira. Isa kana fedhiin hawaasa bira jiru baay'ee guddaadha waan ta'eef magaalaa kana daftee waan tokko yoo ijaarte jala isaa ijaartellee odoon xumurin namni sirraa kireeffatee hojii ati hojjettu kan hojjechuudhaaf fedhii guddaatu jira waan ta'eef fedhii amma investimentii jiru kan addaan baafnee manni akka irratti hirmaatuuf tokkoffaa carraa guddaa nuti qabnu magaalaan bishaan gurraacha isaa manuu jala galeetii jira lafti bal'aan achi jira. Turizimiidhaaf immoo iddoo mijooftuudha. Iddoo bal'aatu jira. Magaalaa keessattis iddoon adda addaa iddoon tajaajilaaf si'ataa ta'e jira. Hooggansi magaalaa keenyaa investimentiidhaaf gaafa namni dhufu simatee kootu jedhee kadhatee investimentiitti galchee abbaa qabeenyaa maxxanaa hin ta'iniif abbaa qabeenyaa wareegama uummanni barbaadu sana kafalee jijjiirama mootummaaniif uummanni barbaadu sana fiduu danda'uu fi dafee misoomsee carraa hojii dargaggeessi keenyaaf uume uummataaf jireenyaaf uumuu danda'u simannee hojjechiisuu keessatti qophaa'ummaan jiru gaariidha. Kanaaf investoroonni gurguddoon tajaajila si'ataa uummata kanaaf kennuudhaan keessattuu hoteelota gurguddaa akka magaalaatti hojjetanii jiddugala turizimii investimentii ta'uu dandeettu warra hojjechuu danda'an yoo dhufan simannee tajaajila isaanii kennuudhaaf qophaa'ummaa qabnaa waan jiru sana. Carraawwan kutaa magaalaa bishaan gurraachaa keessa jiraniif akka biyyaatti akka Oromootti itti fayyadamuu dandeenyu keessaa inni tokko hara habaas bal'aa qabaachuu keenya. Lammaffaan buufanni xiyyaaraa asuma magaalaa kana biratti kan argamu. Magaalaa kana kan biraa kan adda isa godhu daandiin saffisaa Finfinnee irraa ka'ee gara magaalaa Hawaasaa keessa darbee gara Mooyyaleetti kan darbu asumaan darba. Inni biraa haala qilleensaati. Haalli qilleensa magaalaa kana badda daree irraa gara gammoojjiitti hamma tokko kan ta'u yoo ta'u garuu badda dareedha jennee fudhachuu hin dandeenyu. Wanni hundi naannoo kanatti hin ta'a. Uummanni isii guddisuuf wal beekuu qabna, wal qabatuu qabna, wal jaalatuu qabna, kijiba diina isa irraa qocuu dhiisuu qabna. Kijiba diinaa isa yoo qocnee jenne biyya keenyatu jiga, biyya keenya hin ijaarru. Biyya keenya akka itti ijaarruun kijiba dhiibnee jaalala afoo kennee wal jaalalaan deemnee dhugaa qaadnee dhugaa irra hundoofnee yoo jenne biyyi keenya hin jigu. Biyya keenya hin ijaarra. Utubaa biyya keenyaa taane nageenya labsina, nagaa qabannee deemna, kabadaa qabatee deemullee hin gorsina. Lakkati badaa qaaqaatti achi badi hin jennu as deebifnee ofi qabnee gorsinee ilma keenyallee yoo ta'e, finna biraallee yoo ta'e, gorsinee diina biraallee yoo ta'e yoo itti dhumne mishaatti dubbannee waan araaraa qaadnee waan biyya nageessinuun qaadnee nagaa keenya itti fufnaa ammallee nagaa uumaan jirran hujannee jiraatar
hawaasni wanta isarraa eeggamu gochuu qaba. Misooma keessatti deeggarsa misoomaaf isarraa eeggamu bahuu qaba. Irra caalatti ammoo gama mootummaatiin xiyyeeffannaan itti kennamee wantoonni hojjetamuu qaban tartiibni kennamee fi tartiiba saniin yoo itti deemame gaariidha waan jedhu qaba. Shaashamannee kana caala guddisuuf uummanni tokkoffaa nagaa ofii eeggachuu qaba. Walii galuu qaba. Misooma isarraa eeggamu jaalalaan gibira gabbaruu qaba. Waan isarraa eeggamu hunda hojjuu qaba. Hojjatee hundinuu hojii uumee hojii ofiitiin hojjatee buluu qaba jedha.